خلولو خن انجفنجو ختدادتو خن رستي تني دي فرنجو خمرق خينيا فالمنجو أمارو مادان لف أمارا وان أمارا ولتي دا قفا وني لولخون ديمو أورمو لالتو سوبالي لالتو أمتا كبا سيدام لالتو ولايتا لالتو لولخون لولا أمارا في تيغري داتي أكم دران جتشادات رتي لولا رستي دي فتشولا لولا أول أنتما أمارا دي فتشو تيغريريس أول أنتما في تي فالماجرتي أماري لفافيتي فالماجرة أماري ماسي أول أنتما دي فتشولا فالماجرة أول أنتما سبا وسنتين أولانتما سبا دبلتي أولانتما أمانتيرا أولانتما أفانفي أولانتما آدافيتي أمت خرطي في غلاف قبسو غلادا جران كان دور الرئيس جتشارات توري وان كاناتو أمت أورمو راتيف أدام به جولين درغجيسي أورمو را درغجيتين أورمو را لولي خنو لالچسو مالي ديمني دوننوتي اين جتيتي إفغافي إغلتي ديدن هررجي باتي في دايتي جولين وايانو فين قبنو ورني سلمان كينيا مالي في إرجنا مالي في دواني إيسدو راف ديماني جايتي درا رابطني أمتا خي جلدي بني قويت رجلن جولي غارة خي سبقته نمني غارة خي سبقته هنگم تكجرات شو انده درجة جيسي كومانتا مالك كامو ملينا لك كامو غندر رابطه غارة خي هنگم تكجرات شو انده خنافين مليشا جولي تنا أكنا قد أجرو في بلشتوتا غندا زوني دا خنجولي تنا أكنا قد أجرو في دام سجوابا وني همتون شفتني دبرت وني همتون هالي مخيشرون دبرود أفتا وان كان أمدرو إرد الدبي دبتشاراتين توري إرد الدبي هاسواراتين توري وني هالي مان تنجرخوني برو دبرود أفتا إسن غندسنتي هفود أفتيسن ilmaan keessan dirqiidhaan ibidda isaan ilaalchifnetti geessanii gannayxanii fixuudhaaf maatii namaa ilmaan namaa fixuudhaaf qa'ee duwwiftanii waan kana boruu arra dhaabbadhaatii boru laala boru maaltutti aanuudhaaf ta'a hireen tiyya maal ta'uudhaaf teesse arra joollee qotee bulaa irratti murteesseetiin kumaantamaan lola isaan ilaalleef ibidda naqaadhaa jira boru hoo maaltu na eeggachuudhaaf ta'a waan jala keenya joolleen tiyya biyya keessaa waan kana dhugaa walitti hima warra arra uleen isin reebaadhaa jiru warra arra qawwee isin jala dhawaadhaa jiru warra arra gandaa isin baasu kana boru carraan kee maal ta'uudhaaf ta'a ifaa ifatti itti hima clear ifaa ifatti itti hima mootummaan abii jiidee jirti diigamtee jirti garuu isin bakka takka bakka dhayxan hin qabdan abii mataa isaatii baqatee deema isin bakka dhayxan hin qabdan ganduma sanitti haftan oromiyaa keessallee naannoo bira galuu hin dandeessan kanaafuu yooni nama keessan miidhuu baattan irra isiniif wayya irra deddeebinee isinii dhaamna gaafa TPLF ergamaadhaa turtanis isiniif dhaamaadhaa turre akkuma arraa kanatti isiniimaadhaa turre akkuma arraa kanatti TPLF ni kuftii aboo namarraa suuta jaa ummata keessanitti qawween dhawina nama keessan uleen hin cafaqinaa isinii dhaamaadhaa turre TPLF kufteeti lafatti haftanii arraan tanammaasii nama ergamtaniif harkatti labaa kaatan obboleeyyan kiyya yoo dhugaadhaan Oromoo taatan yoo dhugaan Oromoo taatan guyyaan kun dabruudhaaf ta'a sanuu hammaa kun turuudhaaf hin deemu akka TPLF turuu hin deemu guyyaan kun dabruudhaaf ta'a qabsaa'onni Oromoodhaa ama 27 akkanuma dubbachaadhaa baane gaafa isin TPLF ergamtanii TPLF nama jeesaa turtanis nuti akkanumatti morminee dubbachaadhaa baane maaliif yeroo hundaa dhugaadhaa wajjin dhaabbanna arraan tana Harargee bahaatii fi dhihaa keessatti dargaggeessi nagayaan bakka qubatee ooyiruu isaa keessa ooluu dadhabee jira dukkaana isaa keessa ooluu dadhabee jira iskuula dhaqee ni qaba maatii hin dhaqu so warri kana godhu jirtan OPDO gurguddoo gubbaadhaatii miti isini warra zoonii warra magaalaa bulchu warra ganda bulchu isiniitu godhaadhaa jira qabaleetti nama kumaan gana kennaa jedhanii warri rakkaadhaa jiru kun isini warra gadiiti isinii itti gaafatamuudhaa ta'a khabiraatii miti laal hindagamina waan arra gootan kanaaf guyyaan itti gaafatamtan obboleen kee fagoodhaa miti tana ifatti walitti warri arraan tana isin gaara keessa ariitanii qawwee jala tumtan kun warri isin mana hidhatti wal qabdanii cafayxan kun boru gabbahuudhaaf ta'an
nama ajjeefteef itti gaafatamuudhaaf teessa nama arra uleedhaan cafayteef itti gaafatamuudhaaf teessa nama warra arra dheexxee humnaan qaba qawween qabettee saamteef maallaqa irraa fuuteef itti gaafatamuudhaaf teessa kanaafuu qa'ee jiraattu keessatti if hin billeessin qa'ee jiraattu keessatti bakka jiraattu if hin dhorkin mootummaa jiguudhaaf deemtu mootummaa hiddi jalaa dhume mootummaa waraanni harkaa bittinnaa'e mootummaa waa takka harkaan qabneef jecha jireenya keetii fi jireenya maatii keetii hin billeessin irra deddeebinee isin himna warri arraan tana ummata irratti yakka dalagaadhaa jirtan keessattuu warreen arraan tana qeeroo qarree qabdanii ibidda isaan hin laalletti deemaa du'aa jettaniin lafa amaaraatiif ergaadhaa jirtan dhiifamni isiniif jiraachuudhaaf hin taa'u bileekii ummata keessatti deebi'aa ummata keessan araarfadhaa ummata keessa wajjiin nagaya uumaa bakka itti boruu hafuu teessan ummata boruu wajjiin jiraachuudhaaf teessan qa'ee keessatti ilmaan hortanii guddifachuudhaaf teessan isa keessatti ummata keessan ammumarraa araarfadhaa kana kuni gorsa obbolummaadhaatiin isin gorsa carraan akkanaan argamu arraan tana yoo dhugaa hojii dhaabbattee nama kee ijoollee qa'ee teetii qeeroodhaa fi qarree lakkiin kennuu lolli kun isaan ilaalu an harka kiyyaan qabee ijoollee tana ibiddatti erguu an keessan jiru jettee yoo mataa keetii baqatte irra siif hooyyaan addaan ijoollee tana ibidda keessaan deemetti ergu yookaan anaa deemee du'a lakki yookaan an harka kiyyaan qabeen kennu waan kana keessaan qabu jettee yooni harkarraa deeffatte borutti faarfamte borutti kabajamte bultoonni zooniidha bultoonni gandaa kan magaalaalee bulchaa jirtan waan kan hizaabarra itti yaadaa wanni ammaan tana godhaadhaa jirtan kun keessattuu bulchitoonni harargee dhihaa harargee bahaa ijoollee teessuma dhoowwitan ijoolleen ol guddatu tan arraan tana isin cafayxan tan ibidda ganneexan tuni boru warra biyyaan deemu boru warra biyya oolchee isinillee oolchu ta'uu hin dagatinaa yakki isin dalagaa jirtan yakka dhiifama hin qabne ta'uu hin dagatinaa yakki arraan tana godhaa jirtan namni karaa Tigraay ibidda kanatti ol ergitan barsilaa qa'ee teessan eeggachuudhaaf dhumaatti barbareedduudha qa'ee Amaaraa qa'ee galatan qabne qa'ee itti du'anii galatoomaan hin jirre mee Amaara kamtu hangam maantanaa Oromoodhaan galatoomaan hojii dhuftan jeen ilmaan namaati lubbuu namaati kan isin ol ergitan mee Amaara kamtu aboonuu dirmattanii asit dhumtanii galatoomaa Oromolleen hojii dhaabbatte een isinin jee eenyu isinin jeeme jira hin jiru OPDO maqaa keessan barbaada ijoollee daa'ima ibiddatti gannaqaa jirtan kana wallaahi itti gaafatamuudhaaf teessan osoo guyyaan hin dabarre ummata keessa wajjiin araara uumaa karaa ummataa achi deebi'aa ijoollee tana dabarsitanii ibiddatti naqinaa hin kenninaa adda isaan kennitan ifii deemaa yookaan biyyarraa baqadhaa yookaan dhohadhaa mootummaan jiguudhaaf guyyaa lakkaawwatti guyyaa xiqqaa hafe kanaaf jecha jireenya kee guutuu jireenya maatii keetii hin billeessin yaa kaabinee magaalaadhaa yaa kaabinee gandaa yaa bulchaa zooniidhaa guyyaa xiqqaa hafe kanaaf jecha jireenya kee hin billeessin arraan tana qawwee harkaa qabdi si fakkaatti arra maqaadhaaf aangoo si kennanii aangoon qabaa si fakkaatti aangoon tee aangoodhaa miti qawween tee sarkatti waaruun teessu namni keenya arra gubbaan tarkaanfatee boru yaaduu maan dandeenye kana maal taatan arra qofaa miti boruu hafa boruu hoo what could happen to me maaltu narra gahuudhaaf ta'a yakkiin arra dalagu kun dhiiroo namni maal jeen na laalaadhaa jira akka waan namni singarratti yakka kana hojjettee boru eechabbaa keetii seenuudhaaf deemta kanaafuu yeroodhaan gaddeebi ummata irra dhaabbadhaa harargee baatiif harargee dhaaheetti ummata irraa dhaabbadhaa ummata dhiisa ijoolleen elementarii barattu shaneedhaa miti
abbaan ilmaanii shaneedhaa miti haati ilmaanii shaneedhaa miti manguddoon uleen deemtus shaneedha hundi shanee isin biratti hundi onak shaneedha yooni dukkaa dhaqanii gargaarsa maallaqa hangana itti si murteessan yoo boola kina guddateetti ati onak shaneedha warree waan kana godhaadhaa jirtan kun isiniif hima warree waan kana godhaadhaa jirtan kun warreen ummata doorsaadhaa jirtan obleeke boruudhaan teessan boru hijaa ibidda ummata irra bobeessanii ilmaan saanii jalaa guurtanii ibidda nayxanii qabeenya saanii saamtanii kabajaa irraa fuutanii haadha ilmaanii uleedhaan cafayxanii cacabsanii borduba akkamitti dhiifamni nuuf godhame itti yaadda yoo arraan tanarraa yoo arrarraa itti yaaddanii ummanni kun ummata keessatti hafuudhaaf teenya ummanni kun ummata keessa jiraachuudhaaf teenya ummata kana keessatti ilmaan guddifachuudhaaf teenya ummata kana keessatti dalagannee qabeenya horachuudhaaf teenya itti yaaddan ummata kana araarfadhaa yeroodhaan osooni lambaan abi kun hin dhaamne ummata hara ummataa deebi'aadha lakki an ilmaan keessan qabee ibidatti naqu lakki an muudama gartee maqaadhaanaa kennan liqaman barna godhan kanaa jecha qabeenya keessan hin saamu boruun isin wajjin jiraachuudhaaf ta'a lakki an aangoon xiqqoon akka kanaaf dubartii isin jalaa guuree haadha badatti hin gudeedu boruun isin keessa jiraachuudhaaf ta'a jettee yoo ammarraatti yaaddee ummata kana araarfattee ummata kanaa wajjin jiraachuu hin beekne boru kam jiraachuudhaaf teessan yakki arraan tana goota yakka hamaadha sanuu qa'ee ta'e keessatti goota namni barxiqqoochi fagaatee qa'ee isin beekne keessatti bayyakkee dalagaa naannoo haramaadhaa keessatti wanni ta'e waan akkanaati nama taaziyaa wal qabamee taa'u dhaqanii namni dur jirti aadaadha shari'aadha namni guudee wal awwaala taaziyaa walitti dhaqa wal jajjabeessa warra taaziyaa dhaqu milishaa qableetti erganii uleedhaan cafaqanii eessa baakee deemta ati onak shaneedhaa miti obboleessoo waan akkanaa kana bara Tigreedhaa bartanii irraan guddanne gaafa TPLF waan akkanaa dalagaa turtan qabalee keessa jiraattu magaalaa keessa dhalattee guddatte warreen wajjin dhalattee wajjin guddattee waliin fuutee ilmaan horte aangoor kadheedhaaf doorsifta biyya maas fuulduraas irraa deemuudhaan teenya biyya bakka irraa dhaytu hin qabne keessatti akkamitti obboleeyyan kee aangoo yeroodhaa shikoosi kennanii akkamitti obboleessa keetitti qawwees dhoosisan waan kana ummanni keenya waliif hima namni arraa miti hegereedha yaaduu qaba namni booda laaluu qaba boru iftaan amata 10 booda isinii kun hegereen qabdanii warri muudameen maanta ilmaan oromoodhaa walitti qabee ibiddan naqaa jiru kun isa hegereen qabdanii do you have any future do you have any dream hortanii dhaltanii qabeenya akkatee jiraachuu yaaddanii duuba ilmoo namaa akkana godhaa qa'ee sanitti akkami jiraatta fuuldura akkami jiraatta warri arraan tan ilmoo jalaa fuutan kun warri ilmoo isaa jalaa fuutanii haadha takka jalaa ilmaan sadi fuudhan ilmaan 4 mana tokko keessa ibiddan nayxan kun isii tana garaan sii qabbanaawee yookaan abbaa kana garaan qabbanaawetuma nagaan taa'ee naa wajjin jiraatettee yaadda obboleeyyan kiyya waan akkanaa kana ifirraa eegaa dhaloonni wal eeggata nama wajjin nyaata wajjin dhuyda wajjin guddattan nama maalummaa walii wal beeytan dabarsitanii ibiddan taanitti wal hin naqinaa wal hin kenninaa xiqqollee wal qaanfadhaa rabbiis qaanfadhaa hay wajjin jiraachuun keessan maaliif akkamitti kanummaan dhufaa dabraan dhufeetuma kanummaan qawwees kenne nama keessa nyaachisa kanummaan dhufee dabru qawwees kenne hundati lafaa haatee fiidee nama kee dhoyta nama kee saamtaani saamtee eessa geeffatta jaalala ummata kanaa qabaachuun irra wayyo jaalala ollaa keetii aalii teetii qabaattee jiraachuun sii wayyo aangoo burus irraa buutu mootummaa burus biraa deemtu
nin qaanfadhe hizaabirra ijoollee hedduu naa barreessa Harargee dheerraa ijoollee hedduu naa barreessa Harargee baatirraa zooniilee jirtuun irraa naa barreessan wanni deemaadhaa jira hundi wal fakkaatti gaara mul'ataa keessa ijoolleen hundi gaara jirti the whole gaara mul'ataa ijoolleen hundi gaara jirti nama ilmaan abbaa fi haati ilmaan dardaromaniif lubbuu bakka kaan dhaban namni ilmaan dardara manaa qabu lubbuu bakka kaa'u dhabe abiyyecha ilmaan guurateetti na jalaa guuraniidhaaf gaara galee gaaraan ta'a wayitti silaa ooyiruu dalagatu wayitti silaa dukkaana gurguratu wayitti silaa waan ilmaaniin guddisu arkatu ilmaan isaa guureetti gaara keessaan deema maaliif tokkichubaan qabu kana na jalaa fuudhanii maaliif ka ol deema gadi hin deebi'u deeynawu kana na jalaa fuudhaniif baqatee gaara keessaan deema oppidiyoo akkana nama godhaadhaa jirtan hangan takka ummata oromoodhaa kana madeeysaadhaa jirtan namni ilmoo qabu ni beeytanii namni ilmoo qabdan ilmoon tee amata 17 guutte kan si jalaa fuudhannaan deebituu beeytu imagine akkam taate mee isaan seentu samiin hin seentu oppidiyoon arraas irra deebiteeti ilmaan oromoo dharratti yakka kanaa kana raawwachaa jirti aanaan haramaadha akkas karaan fadis guutuun akkas ijoolleen biyyirtan naaf ragaadha yoo kijibata kilirra kaa'e waan kana ka godhaadhaa jiru warri gubbaadhaa gassitti erge malee si wajjiin godhaadhaan jiru shimallis gubbarraa akkana wal godhaa jeesitti erge malee qa'ee keessa deemee si wajji godhaadhaan jiru eenyu godhaa jira si ganda san beeku siitu chira muudan si godhaadhaa jira si itti gaafatamuudhaaf ta'a amma oromoodhaaf xiqqoo dukkana amma dukkana fakkaatti maaliif qabsootee nyaatu galma gahuudhaaf deema bilisummaadhaatu dorrobee jira gaafa bilisummaan dorrobde gaafa kaayyoon tee galma gahuudhaaf deemtu si dukkanaawa akka hamaadha si dukkanaa gaafa dukkanaa kana namni aylii qabu nama fiini eeggata namni aylii qabu namni sammuu yaaddu nama fiini eeggata lakkii guyyaan arra qofaa miti lakkii guyyaan hafee jira akka dukkanaa kanatti naftu barii duuba jira suutarraa ja'a jechuudha arra oromiyaa guutuu keessatti kana waan achirraa riippoortii kan dubbadha waan Harargee dhabbaatii fi dhiyaa waan riippoortiin kalirraa eegalee nagaa jiruuf hin dubbadha ummata keenya kakarrayyuu wallagga ummata qotee bulaadha xayyaaraan dhaa jira Abiy Ahmed xayyaara itti roobsaadhaa jira maqaa shaneedhaatiin laalee mana namarra mana citaadhaa mana hiyyeessaa gubaadhaa jira iheem yaalfaal warri kana godhaadhaa jirtan arra Itoophiyaa keessatti olaantummaa amaaraa eegsisuudhaaf dhiini oromoodhaa gannaqamaadhaa jira bakka hundatti oromiyaa guutuu keessaa kan dhawaniis oromoodha amaarri kan dhoysanis oromoodha kaduus oromoodha kan ajjeesu deeman hundi oromoodha namni keenya kana maaliif iyyaan biyya keessatti kabajaan qabna biyya dhiini keessatti dhiiga sareedha biyya keessatti maalummaa kee himachuu hin dandeenye ijaaramee biyya kanaa keessatti dhiini kee gannaqamuun silaas oppidiyoon waan itti banin qabdu oppidiyoon beeyladaadha beeyladaa turre wayyaadha beeyladaan hileenjiti loon lafa dheeduutu oppidiyoon irra wayyaadha alagaan durirraa gaafa milikirraa gowwaa keenyaan nu dhaanaadhaa gowwaa keenyaan nu cabsaadhaati as geesse arraas gaa maal goona oppidiyoon gowwaan qabnarraasi gowwaan keenya oppidiyoon maal goona what can we do gowwaa keenya ka alagaa fuudhee amma dura amma 27 ganda keessaan deemaa ture oppidiyoon ka ganda keessaan deemee Tigreedhaan nu barbaadaa ture bara oppidiyoodha ka dhaqii tokko dhawu jedhiin kudhan dhawee
Tigree gammachiisuudhaaf kudhaniin dhojeetti deebi'u bara oppidiyoodha. Arraas gowwaa akkasii qabna. Gowwaan bara heddumni kun simiidha yeroo gadi. Heddummachuun bar simiidha. Heddumina hashara maaliif? Gowwaa akkuma lakkoofsa heddummaatti gowwaan si keessa heddummaata. Bitamaan si keessa heddummaata. Arra waan nuti garuu kana bitamaan keenyarra nyaatuma arraa yaada malee taboruu yaaduu hin danda'u. Maaliif? Qochumaadhaan yaadan sammuudhaan hin yaadan. Qochumaadhaan yaadan sammuudhaan hin yaadan. Abbootiin garaadhaa yeroo hunda waan hin nyaadhu dhurkadhaa qochumaan na guutamee malee yeroo sammuudhaan gatta'anii dhiiroo maaliin godhu jira maaliin dalagu jira yeroo jedhan hin qaban. Because loonigaa loon turoo yaada. Silaarra gaafa lammiin amaaraa amaarummaadhaan wajjin dhaabbattee olaantummaa amaaraa deebisuu qabdattee wajjin dhaabbattu kana silaa oppidoon silaa xiqqollee sammuu qabaatte silaa oppidoon irraan tana samaal keessa jirraa jetteetiif yaaddi. They are animals. Looni maal beekan? Loon beeyladaa maal beekan? Gowwaa keenyaan qabsa yeroo hunda always. Gowwaan keenya garuu waan arraan tana godhaa jirtan kana wallahi itti gaafatamtan. Yoo yeroodhaan deebitanii uummata keessa hin arfanne nam tokko sin gaafatu uummatuma ganda saniitu si gaafachuudhaaf ta'a. Ilmaan isaa jeeftee ganda san keessatti horteen jiraatu fuuldura. I don't think so. I don't think so. Achitti nama jeeftee ilmaan sadii jalaa fixxee ilmaan afur jalaa fixxee achi keessatti nagaan horee jiraadhaa. Don't think about that. Hiyyaadra keessatti namni guyyaadhaa nama qaba malee guyyaa si ukkaamsa malee guyyaan hamaan sirraa ka'a guyyaan keetiis ni dhufa. Guyyaan keetiis ni dhufa. Lubbuu Oromoodhaa tan kaabinootaan hogganoota gandaatiin magaalaatiin wali qabamtee guuramtee dhumaadhaa jirtu tan hunda itti gaafatamuun warra arra ijoollee tana qabee ergaa jiruutu itti gaafatamuudhaaf ta'a. Itti gaafatamuudhaaf teessa. Warri arraan tana xayyaara ajajee milishaa amaaraa Oromootti ergee Oromoo rashanaa jiru kuni itti gaafatamuudhaaf teessa. Bahuudhaaf hin teessa. Tana dur irra walii qabna. Dur irra walii qabneeti lakki wallaalaa godhee lakki kastaanii garaatu kana godhee jedhu kun miskiinaa hiyyummaadhaa godhee yookaan wallaalaa godhee waa hedduudhaan irra walii qabna dur. Lakkiin hin beekne uummanni Oromoodhaa kuni rakkoodha qabaa. Ilmaan hiyyeessaati qabanii itti fayyadamanii akkasii miti. Lubbuu dila kana galaafachuu silaa ifrarraa fite yeroo yaada oppidoon. Yoon Oromummaa qabaatte silaa bakka itti baatu yoo dhabde silaa ifrarraa fite. Lakkii dhiiga Oromoo dila kana gadi naqu. An tokkichi duunaa hoo jetteetti silaa ifa jeefta. Malee lubbuu nama dila kanaan fixu. Silaa xayyaara kaaftee uummata Oromoodhaa qotee bulaa Oromoodhaa xayyaaraan hin dhoytu. Uummanni Oromoodhaa ammas irraan deebi'a. Guyyaan kun akkatti hafan seehina. Guyyaan kun akkatti hafa hin seehina. Ijoolleen Oromoodhaa biyya keessa ciniinnadhaatuma obsaadhaa waan ganda hunda keessa deemu barreessaa bakka hin qaqooyinitti ol kaadha. Warra ganda keessaa isin miidha. Waan ganda keessan deema keessaa deema. Warra ijoollee Oromoodhaa wali gannaqee ibdannaqaa jiru. Warra Oromoo keessa deemee gudeedaadhaa jiru. Warra Oromoo keessa deemee alagaadhaaf ergamee OPDOf ergamee saamaadhaa jiru. Galmee isaadhaa guyyaadhaa fi bakkaa wajjin bakka hin qaqooynetti ol kaayyadha. Maaliif? Qanuu iyya maxxaanu. Guyyaan isaatiif dhufaadhaa jira. Guyyaan isaa dhufaadhaa jira. Garuu osoo san hin geenye wanni isin gorsin waan godhaa jirtan kana irraa deebi'a. Waan godhaa jirtan kana isin gowwaa keenya isin loon keenya illee miidhuun barbaanna.
gowwan keenya waan godhaa jirtan kana arratoo badhaati irraa deebi'a qa'ee oromoodhaa miidhuu dhiisa haadha oromoodhaa boochisuu dhiisa dargaggeessaa fi dargaggeettii oromoodhaa qabdanii ibdan naquu dhiisa oromoo saamuu dhiisa yoo arrarraan dhaabbanne teessan firdiin harkuma ummata arra akkana gootanii kanatti galuudhaaf teessi isaantu sir murteessuudhaaf ta'a guyyaan warra arra mataa qabatee dhufuudhaaf ta'a waraanni keenyas bakka hunda walgaadhaa jira lafa isin arraka goota keessaas sossoo'aadhaa jira haa cimanii haa humna godhatanii guyyaan gabbaanii labsutee jedhu dhufuudhaaf ta'a lafa isin akkana godhu jirtan kana keessaas isin laalaa jiran kun qabsoo keenyaaf tumsa ijoolleen oromoodha gaafa guyyaan akkanaa dhufe ol deemtanii ammaas irraan deebi'a lola kana deemtanii du'urra ka isin qabesan fuutanii wajjin awwaalamuutu risii jira ka isin qabesan milishaa qabuudhaaf sit dhufe san nam 5 fi 6 nam tokko qawwee kan qabee deemaa miti dhaqiitii isa sanii wajjin awwaalama isaa wajjin qabrii takkatti awwaalama osoo ganda keessaniin baan waan dandeessan hunda ol deemtus bakka galatan qabnetti bakka maqaan keen beekamnetti waan silaalle irratti duura qa'eetee keessatti kasi qabuu dhufe san si qabuu dhufe beekadhu sijjeesuudhaaf dhufe akka waan sijjeesuudhaa si dhufe laali haadha abbaa kee si fuudhee sijjeesuudhaa deema gaafa san maal deebisuu qabdaa you know akkas godha akka isin baasu kas dadhabdan gaarabbaa gaara qe'ee teessanii micciiraa qawwee irraa harkaa fuudha nam 3 4 taate tokko micciiraa harkaa fuudha dadhabdanii dhagaadhaan micciiraa harkaa fuudhe nagaa keetiif qawwee harkaa luqqaasi gaara gali lubbuu tee bilaashitti bakkan taane gabbarurra akkas turooyya namni adurree yoo goda qaban yoo hunda qaban qeerasitaanii safaan deebiti namni bakka seenu dhabe namni huguu jiraachuun kee gaafii jala gale akkatti jiraatu abbaa tolfate jechuudha akkatti jiraatu abbaa tolfata akkam milishaa kudhasitti ergeeti dargaggeessa 100 gaafa Haayile Sillaaseedhaati kan shikoos tokkoon qotee bulaa keenya 100 tarree galchanii deemanii kan bar tokko micciira harkaa fuudhu arraan tana wanni sun qeeroo isin mudatin warra qawwee achi qabee dhawuun beeyin warra nyaachifachuun beeyin kakilaash gurmura kaatee ganda keessa deemee isin qabu ijoolleen walitti dama nam 10 gruuppiidhaan deema haguu deemtan addan bittinnaawina nam 5 jaaka dhufe qawwee sarraa micciira harkaa fuudhi dheeysi if jiraachis an dhugaan isin hima if jiraachis hanga dukkanti tun bariitu hanga guyyaan hamaan kun dabru akkasitti if jiraachis qeeroo harka qullaa gaara keessan fiigin dardar dira kana qabanii naan deebitti harka sidhanii makiinaa gubbasifanii karaa dheeraa kana osoo du'aasi oofanu osoo qalmaasi oofanu deemta bar si qaluuf si oofanii bar duudhaaf deemta akka duutu si murteessanii bar ajjeechaadhaa ibiddanna qudhaasi oofaadhaa jiranii qeeroo hay ija qabatteeti achuma dhaqee haa du'uudha qeetee keessaa osoo hin baane kasi qabuudhaa si dhufe ifirraa qabi gowwaa obbidoo gowwaa wallahi obbidoo irraa qawwee obbidoodhaa dhagaadhaan irraa hiitta
yoo harka qullaatti fiideetti muratte oppidoon qawwee sanii hiikkatti. Maaliif bakka hundaa oppidoon nama gowwatti qawwee kenniti. Nama goota nama jeeyni qawwee darbu. Warri oppidoon qawweetti hiite hundi nama gowwaa. Nama meelaalaa isinummaanu ifmaddii ilaalaa. Ganda keessan keessaa nama gowwatti qawwee hiite. Nama takkaa dhiira dura dhaabbatee hin beekne. Nama yoo murattee iji diimtuu garsiifte ifirra fincaan. Ganda hunda keessaa meelaalaa. An nama qullaa fiigee oppidoo kudha irraa qawwee hin beeku. Harka qullaa. Onneen qaban jarri kun always wanni beekuu qabdan namni garaadhaa yaadu onnee hin qabu. Namni garaadhaaf bulu onnee hin qabu. Maaliif nyaata yaada. Ayyaa hin danda'u baruun jiraadhee nyaadhaa. Qawwee inni akkuma ulatti gurmurra kaate malee qawween tun hidhaawamtii hin beeku wartee namaa so'ataa jedhe isa kaatee deema malee qawween tun hidhaawamtii dhaahuu hin beekan. Qeeroon takka murattee harkaa itti fiidu. Oppidoon qawwee lafa keessee fiidi. Maaliif hanga inni akkatti nyaachisanii fi kan harkutti ati duruu dhagaadhaan mataa facaaftee qawwee harkaa fuute. Yookaan boksiidhaan funyaan dhoyitee biyyeen laayitee qawwee harkaa fuutee qotte jechuudha. Onneen qabanii isin onnee qabaadha. Qa'ee teessan keessa du'aa malee ol deemtanii dikee lafa namaan tahina. Dikee lafa namaa hin tahina. Yoo isaan wallaalan ifirra wareegan. Ifirra du'i. Maalummaa keetiif du'i. Qa'ee tee gubbatti. Shiftoomi. Waljara jolleen akka iskoola wal beeytaniin akka ganda wal beeytaniin groupii ummadha. Self defend. The government is going to kill more and more people. So you have to defend yourself. Tooftaa itti eeydu, tooftaa itti dootan jalaa baatu beekuudha qabda. Wanni arra Oromiyaa keessatti deemaadhaa jira. Keessattuu wanni maantana roorroon uummata keenya uummata karrayyuu irra geessa. Uummata karrayyuu halee dallaalanii ergachuudhaaf itti qalbisaniiti. Ummanni kun ummata namaan ergamne, ummata cimaa, ummata maalummaa isaa beeku, ummata waan godhu beeku ta'uu ni beekan tolchanii. Lakkii jarri kun nuuf hin tolu waan jedhe kana nurraan fudhatu gaafa shakkan. Look what happened to them. Namni qaftan. Qawwee lafa haadha. Yaa Oromo, walumatti na barayyuu walumatti himna. Amma garuu dubbiin tan walitti himanii miti ifitti himi. Maaliin godhuu qaba? Maaliin godhuu qaba? Akkamittiin lubbuu tiyya baasuu qaba? Akkamittiin maatii tiyya hoo eeguu qaba jiiti if gaafadhu. Talk to yourself. Ask yourself. Deebisaa sii qabaa jechuudha. Amma dura amma lama dura dhaabaatiin ture. Maatii teessan eeggachuudhaaf waan maatii teessan eeggattan qabaadhaa boodarra waan namtuu dhufuu ta'a. Ilmaan keessa jala gudeeduudhaaf ta'aniiti yaa Oromoo qophaa'e tokkicha qabdu gurgudduu qophaa'e jetiin isii dhaabaadhaa ture. Amata lama. Arra waan sanii dhufe. Arra waan sanii dhufee jechuudha. Arralee teessan duun. Arralee teessan duun yeroo hunda ergannu mantahin. Namni poostaadha walii erga. Namni ilmoo namaa wali qabanii ibiddatti erganii. Ati meeshaadha. Akkami wali qabanii makiina siifanii makiinaa guuttee dhayxee shidduuta akkasuma ganna akka duuta. Ati meeshaadha Oromoo. Onneen qabdu. Akkami sanuu bakka sillaaletti Amaaraaf duuta. Amaara maalummaa keessi harkaa teessin feeriif duuta.
أمار أفان كين فين عادات فين نمو ما كين فين أمار أورمو يشون إساف بكوا كناف ديت إدوتا كناف دوتا أماري خليس تنقداس بروس إفتانس always دين أورمودات دين أورمودات رحمة إسنين كبو رحمة إسنين فين كبو إرتك أبساو قبدملي أمارا وجين فول دراس أبساو رافنتينو أما دراس أبسوينه ولين أبسوينه بينو وليس أبساو رافنتين مالف يعني خين تكومت وان ولدتنو أتكلم كم ومن رمود آخر ستوك أيرون تني وان كانوا ودا دوت اسم أكمل ميشت اسم فيني الراس in 21st century بركم لما في ديدمي في لما السينو الأباية تكافي برخنا البان رمودا أكمل شت مخنا فيني نانو أمارا جيسني جل مادان. Do you know how many thousands dead so far? ورد خيسا percentage سديتم I'm sure أرمود. ورد خي أمارات خيسا percentage سديتم أرمود. Maybe over 200,000 dead so far from both sides. Over 200,000. مادوان ميف قافدا مادوان مي ما تجيفه من مالي تجيفه من مالي فتو ميف قافدا. Can you tell me any reason? Tell me. جريني في مالي فتبن الرخمي دمو ماتي ساني فاميلي ساني تإسان أبدك أوفاتو ميد أماد أجر هذا دلت أبادل أبليه وجين دلت أوفاتو غرانغو بتشار أجر أبي كوا كبا ورا ميلي رامو برادي سي برابقت تيجي نواسي he doesn't care مالف لبورو موراتها لبورو مورا رخيش شيء كيرو دمك